magal damme la foya magala ya magal ani asimbuye magal damme buye karabora ya magala kallo ya mudi shankura ya magal garana jipitu magal damme ne sergifate kunergi samiti shilingin bidate ya magal tafkin bilit kabdi magal damme na mude shekale maljete na bosa ani bode malu ya magal ashita ganna magal damme simbuli bargama dufetan si fudda wal kabanni banda ya magal Ayye arra ayyaana fincila diddaa gabrummaa kabajaatti jirra gidduu kana ayyaanni fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa bakka adda addaatti kabajamaa jira. Ilmaan Oromoo baga ayyaana fincila diddaa gabrummaatiin isin ga'ee jedha daandiirra gabaa. Daandiirra gabaatti wal qabatee qophiiwwan kanaan dura isinii dhiyeessine keessatti sochii uummanni Oromoo mirga isaa kabachiifachuudhaaf karaa nagaatiin adeemsisaa turee fi jiru kan itti yaadannu guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan qindoominaan yookaan qindoominaan finciloota biyya keessatti adeemsifamu diddaawwan uummati gaggeessaa jiru wal taasisuudhaaf fuulduratti nama tarkaanfachiisu ta'uu hubachiisuudhaaf yaalleerra. Finciloota kanaan wal qabatee uummanni Oromoo bakka jirurraa aadaa isaa eenyummaa isaa akkasumas mirga namummaa isaa tifkachuudhaan hiree isaa hanga murteeffatutti fuulduratti tarkaanfachuun hojiiwwan isa barbaachisu hunda akka hojjetu namoonni fi beektonni adda addaa akeekaa akka turan beekamaadha. Dhimmootuma kanaan wal qabatee qophiiwwan qopheessaa jirru gara fuulduraatti haala isaarratti xiinxalaa fi bal'inaan hojiin hojjennu kan jiru ta'ee har'a qophii kana ilaalchisee kan dhiyaatu diddaan uummata tokkoof maal akka ta'e dhimmoota kana wajjin kan wal qabatu kan ilaalu qophii gabaabaa isiniif qabanne dhiyaanneerra. Diddaan maali? Waa'ee diddaa yeroo garaa garaatti qophii kaafnee irratti mari'achaa turreerra. Uummanni Oromoo fi saboonni garaa garaa kan miidhaa jala jiran dhimma diddaatti wal qabatanii qophiin isaan dhiyeessanirraas hubannoof beekumsi fudhatamu sabni tokko humna isaa wal taasisee yoo diddaadhaan ka'ee hojjete mirga isaa kabachiifachuu akka danda'u hubachuun danda'ameera. Seenaan dhiyeenyatti biyyoota ollaa keenya jiranii fi biyyoota naannoo keenya jiran keessatti ta'aa jiru uummanni mirga isaa kabachiifachuuf aangoo guddaa akka qabu ragaa kan ta'udha. Nuti waa'ee diddaan naa kaafnu seenaa bootota akkasumas qondaaltota akkasumas bittoota mootummaa Abashaa nurratti dabaree wal dabarsaa yoo nagaan yaadachuudhaaf dirqamna. Atsee Minilik waggaa 100 fi gara 20 dura biyya Oromoo humnaan qabatee gabrummaa jalatti kan kuffise ta'uunsaa ni beekama. Atsee Minilik otoo lafa Oromootti dhufiin dura yaadiiwwan garaa garaa inni taasiseen uummanni Oromoo isa dura dhaabbachuudhaan aarsaa gurguddaa kaffaluudhaan seenaa keenya har'aa diddaa fi lola guddaa gaggeessaa jirru bu'uura nu ta'e nu ol kaa'ee darbeera. Atsee Minilik bara 1913 akka boqoteen kanneen yeroodhaaf isarraa wal dhaalanis ta'ee boodarra aangoo kan fudhate Haayila Sillaaseedha. Atsee Haayila Sillaasees hanidhati koo Yihudaarraa jedhee dhaadachuun mootii Rabbi tokkichi anaan na uume jechuudhaan uummanni akka isaa ugguumiif sagadu yeroo garaa garaatti gochaa tureera.
Waaqni isa callaa akka mootii addunyaa kanaa ta'uuf akka isa uume himaa kan ture Haile Sillaaseen uummata keenya bakka adda addaatti gabbarsiisu, akka isaaf jilbeeffatanii bulan taasisu, kanneen didanii fincilan immoo ajjeechisuu fi biyya akka baqatan taasisuu irratti hojjeteera. Uummanni Oromoo haa ta'uti karaa danda'een aadaa isaa tifkachuu, karaa danda'eef afaan isaa jiraachifachuu, yoo xiqqaate Oromoon bakka jirutti Amaaratti makamee yookaan Habashootatti makamee eenyummaan isaa akka hin banne diddaa guddaa agarsiisee jira. Diddaa uummati keenya yeroo kana eegalee agarsiisaa turetu har'a lola guddaa biyya sana keessatti gaggeeffamaa jiru kan lola hidhannoodhaan deeggaramee Oromiyaa ijaaruudhaaf adeemaa jiru bu'uura guddaa ta'e. Atse Haile Sillaasee bara isaa keessatti akkuma warra isaa duraa Oromoon akka hin jirre, saboonni akka Oromoos aadaa akka hin qabne, kan itti bulamuu qabu aadaa Amaaraa akka ta'e, biyyi hundumtuu immoo kan isaanii fi olaantummaan kan isaanii akka ta'e, saboonni akka Oromoo immoo bitamanii buluu fi ajajamuu malee mirga biraa akka hin qabne tooftaa fi mala adda addaatiin gargaaramuun agarsiisuuf yaaleera. Kana Oromoon karaa danda'u hundaan fincilee, lolee, didee qabsoosaa gara boodaa kan waldaa Maccaa fi Tuulamaa ifatti dhalche isaan ga'e. Otoo waldaa Maccaa fi Tuulamaan ga'iin kan akka Arfan Qalloo gareen hawwisoo Oromiyaa ba'aa keessatti hundeeffaman, akkasumas waldaaleen afooshaa fi waldaalee wargargaarsaa Oromiyaa gidduu galatti keessatti uumaman, kana malees finciloonni qotee bulaa kan Oromiyaa gara kibbaatti dhalatan, bakkeewwan Oromoo jiru karaa aadaas ta'e karaa amantii dhoksaadhaanis ta'e akka lafa jalaatiin diddoonni gaggeeffaman, Oromiyaa gara kaabaa keessattis akkasumas finciloonni gaggeeffamaa jiran wantoota kana dhidhiibanii akka uuman hundee ta'aniiru. Namoo akka yaadatu bara kufaatii Haile Sillaasee jala qaroominaa fi barumsa babal'achaa dhufe keessatti ilmaan Oromoo qaroo fi Oromoonni waa hubatan ilmaan isaanii barsiisuudhaaf hiree waan argataniif, hiree sanatti gargaaramuuf ilmaan Oromoo waa dubbisan qabsoo Oromoo walitti itichuu fi hir'ina qabsoo Oromoo keessa jiru ilaaluun hojii hojjetantu har'a qabsoo Oromoo kanaan ga'e. Kun hundi maddi isaa diddaa akkasumas sammuudhaan, lapheedhaan, qalbiidhaan waan diinni gaggeessu hubatanii karaa itti diina ofirraa kaasan, karaa itti of ijaaranii fi karaa itti of jiraachisan malachuurraa kan eegale. Kun hundi maddi isaa diddaarraa eegala. Kanaaf ayyoonni addunyaa kanarratti waa'ee diddaa fi waa'ee karaa nagaatiin falmii irratti qorannoo gaggeessan diddaan hidhannoo uummataati kan isaan jedhanii. Egaa abbootii amma kakaafne dabalatee erga Haile Sillaaseen kufee boodas Mangistuu Hayilamaariyaam aangoorra eega ba'ee booda haalonni dhalatan hundumtuu kan wal qabatanii fi kan Oromoo biratti haala tokkoon ilaalamanidha. Mangistuun kufee sana booda Mangistuu bakka kan bu'e Mallas Zeenaawii waan ittiin jara sana fakkaatu qaba. Jarreen hunda waan Oromoo biratti itti fakkaatan yoo dhuunfinee ilaaluu yaalle hundi isaanii Habashoota ta'uu, hundi isaanii gara jabeeyyoota ta'uu, hundi isaanii bara aangoo isaanii daangaa kan hin qabne ta'uu, hundi isaanii abbootii herreegaa fi uummataa sodaatan ta'uu, hundi isaanii humna qawweedhaan uummata kan bitan ta'uu, irree uummataan immoo kanneen burkutaa'an ta'uu kan hubachiisu. Abbootii irree akkanaa diddaan akkamiin aangoorraa kaasuu danda'a jedhanii kanneen gaafatan jiraachuu malu. Abbootii irree kamuu buqqisuun ni danda'ama jedhanii warri falmanis ni jiru. Abbootiin irree kunneen waan hin mo'atamne yookaan immoo hin kufne fakkaatanii mul'achuu danda'u. Garuu isaanis buqqa'uu, isaanis kufuu, isaanis burkutaa'uu ni danda'u. Kun kan ta'u yoo uummati aangoo cunqursaa san diduuf fedha agarsiisee humna isaa fi irree isaatiin isaan dura dhaabbateedha. Diddaan uummataa kun maqaa adda addaan beekama. Yeroo kaan mormii uummataa jedhama. Kanneen diddaa uummataa jedhaniinis ni jiru. Fincila uummataa yeroo jedhamullee ni jira.
qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkuma yeroo ammaa argaa jirru diddaa uummataa kan fincila diddaa gabrummaan masakamuudha. Diddaan kun qabsoo karaa nagaan uummati marti dargaggoorraa hanga ga'eessotaa yookaan manguddootaatti wal ta'anii sirna cunqursaa irratti gamtaadhaan fincilanidha. Diddaan uummataa kun gamtaan uummata bal'aa hedduutiin gaggeessamuu kan danda'u akkasumas gamtaa uummata bal'aatiin gaggeessame kan galma ga'uudha. Haa ta'u baay'inni uummataa callaa murteessaa miti kanneen jedhan ni jiru. Dhimmoonni kana wajjin wal qabatee murteessaa ta'an biroos waan jiraniif. Karoorfachuu, tarsimoo fi tooftaa yeroo fi haala wajjiniin deemu tolfachuu, namoota dhimma kana duubaan qindeessanii fi raawwachiisan leenjifachuu fi qopheeffachuu, walittaansanii haalaa fi yeroo wajjiniin wal simanii qabsoo fi diddaa isaanii gaggeessuuf murannoo horachuu fi murannoo sanaanis hojii isaanii tarkaanfachiisu, yeroo yeroon tooftaa jijjiiruun mootummaa irratti bowwoo ta'uu, fuula durattis diddaan sun akka tarkaanfatu waan danda'an hundaan hojjechuu fi milkeessuu irratti kan xiyyeeffate yoo of keessaa qabaate baay'ina uummataa waliin wal ta'ee mootummaa kamuu kan hin mo'atamne kan fakkaatu aangoorraa darbuu ni danda'a. Egaa haalleen akkasii keessatti eessarraa ka'uun danda'ama? Yeroo miidhaa fi roorroon daangaa cabsee obsi uummataa haala obsuun hin danda'amne irra ga'u uummati walitti qindoomee yookaan wal ta'ee qabsoo eegaluu ni danda'a. Yeroo tokko tokko diddaan kan kanneen hubannaa ittiin qabneen eegaluu ni mala. Barattootaan eegaluus ni danda'a. Yeroo tokko tokko immoo akkuma tasaa otoo qindaamin yookaan immoo ijaaramuun hin jiraatin eegaluu fi furta'uullee ni danda'a. Hojjettootis akkasumas aartistooti akkasii akkasumas aartistooti hojiilee isaanii kan akka sirbaa kan akka suuraa ogbarruu walaloo keessatti miidhaa uummata isaanii irra ga'aa jiruu fi ga'e dursanii hubachuudhaan akka uummatu hubatuuf haala ifa ta'ee fi ifa hin taane mul'isuu danda'u. Bifa dhoksaa ta'eenis ta'e bifa biraatiin sanyiin diddaa bakka tokkotti faca'uu danda'a. Yeroo tokko tokko uummata warra gurguddaa ta'aniin yeroo kaan immoo warra qaroo ta'aniin yoo akkas ta'uu baate immoo warruma haariin itti dhaga'amee aarii isaanii to'achuu hin dandeenyeenis eegaluu ni danda'a. Wanti guddaan bakka fedheeyyuu haa ka'u, iddoo fedheeyyuu haa eegalu, qaama fedheenuu haa gaggeeffamu. Diddaan kun kan roorroo fi cunqursaa irratti uummata sagalee tokkoon hiriirsu ta'uu danda'u qaba. Sababni isaa sodaa uummataatti dallaa ijaarratee kan ture sagalee uummataatiin diiguu irratti waan xiyyeeffatuuf. Diddaan karaa hundaanuu sodaa uummata marsee jiru uummatarraa kan kaasudha. Wanti guddaan dhageettii argachuu fi mootummaa sodaatamu san si'achuu yookaan immoo mormuu fi diduun akka danda'amu hubachuu danda'uudha. Kanneen waan kana hojjetan immoo warri haala akkasii hubachuu hin dandeenye akka hubatan taasisuu danda'u irratti xiyyeeffata. Yeroo baay'ee diddaan uummataa kun dafee dhageettii argachuu dhabuu mala. Namni hedduun sodaa keessa waan jiraatuuf itti dabalamuurra alaala dhaabbatee haala adeemaa jiru ilaalu yookaan immoo cunqursaa fi gabroomsaa kan ta'e sirna hamaa sanatti akka kennachuun cunqursaa sana wajjin walii galee jiraachuu filachuu danda'a. Maaliif yoo jedhame haala akkasiin yoo ta'e miidhaan irra ga'u sun
itti xiqqaata jedhee yookaan natti xiqqaata jedhee waa yaaduufi. Kanaaf warreen diddaa yookaan diddaa belbelchuu fi warraaqsa diddaa kakaasuu irratti hojjetan haala kana cabsuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Haala kana cabsuun kan danda'amu dhimma itti amananii fi kaayyoo qaban sanatti jabaatanii halkaniif guyyaa hojjechuun dhimma sanas beeksisuun uummata hedduu of jala hiriirsuun qabsoo fi diddaan sun akka hawwatamu taasisuudha. Kana seenaa qabsoo Oromoorraa waan arginuudha. Murnoonni adda addaa yeroo daddaaqamanii asiif achi goranitti yeroo qabsoo keessaa ba'anii gananitti diddaan uummataa dhaamuun diddaan uummataa hin dhaamne. Sababni isaa kaayyoon sun uummata bal'aa bira ga'ee hammatameera. Kaayyoon sun uummata bal'aa fi dhaloota haaraatiin dhaalameera. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo eegale sun kaayyoo duraan ture kan deebi'ee walitti qindoome kan deebi'ee immoo dhaloota haaraa harka ga'e ta'uu ifatti mul'ateera. Kanaaf warri kana wayyaa fi kana wayyuu jechuudhaan karaa dhaabbatanii yeroo adda addaatti abdiillee kutatanii diinatti galan qabsoo kana dhaabuu fi gufachiisuu kan hanqataniif. Kanaaf diinni humna guddaa itti bobbaasee qabsoo Oromoo karaa adda addaan gaggeeffamaa jiru kana balleessuuf tattaaffii godhus dhaabuu kan dadhabeef. Qabsoon Oromoo daraniyyuu akka inni ammayyoomee karaa adda addaa of ijaaree fuulduratti tarkaanfatu akka haalli toluu fi namuu bakka itti jirutti amma danda'e hojjetee qabsicha akka fuuldura tarkaanfachiisu godhe malee dhaabuu hin dandeenye. Kana kan godhe ijaarsaa fi adeemsa qabsoo kana keessatti tattaaffii itti cichuu fi kaayyoo fi amananii waan barbaadan galmaan ga'uudhaaf hojjetanidha. Egaa haala akkasii keessatti diddaa fi fincilli uummataa deeggartootaa fi miseensota hedduu irraa marartoo fi tumsa argachuu ni danda'a. Muuxannoon qabsoo diddaa keessaa argame akka hubatamutti akkasumas uummata kaan biratti hubannaa akka argatutti yeroo yeroon irratti hojjechuu fi beeksisuu irratti illee hojiin hojjetamaa jiru kanuma agarsiisa. Kanaaf warri diddaa gaggeessan muuxannoo qabsoo irraa argatan biyyoota keessa jiran irraa waan hubatan lammii isaaniitiin ga'u akka lammiin isaanii hubatee maayitti ba'ummoo tooftaa fi iccitii haala ta'een akka beekan gochuu irratti hojjechuun ni barbaachisa. Keessaayyuu eega diddaaf tokko gaggeeffamee booda bu'aaf miidhaan ni geessise gatta'anii ilaaluu fi madaaluun akkasumas waan achirraa argamerraa fudhatanii gara fuulduraatti ittiin adeemuu danda'uun hojii guddaadha. Yeroo baay'ee rakkoon guddaa dhalatu fincilliif diddaan tokko ka'ee miidhaan yoo ga'e kanneen jilbeeffatan yeroo baay'ee dhaabbataniitu waa'ee miidhaa sanaa odeessaa fi alaan alaa barakutu. Isaan kun yeroo kamuu fuulduratti deemuu jaan dandeenyeef waanuma sana qabatanii iyyuu filatu. Diddaan garuu akkas hin ta'u. Namni diddaaf kutate diddaa duraa godhee yoo harkaa fashale diddaa isaa lammaffaa irratti mala biraa baafatee ammas fuulduratti itti fufuudha. Kaayyoon isaanii guddaa diduudha hubadhaa waan alagaan itti kennu. Kanaaf alagaaf jilbeeffatu yeroo hin qabu namni kaayyoo isaatti cichee dide. Namni kaayyoo isaatti cichee dide waan argate sanas waan dhabe sanas giddu galeessa godhate ammallee diduu diinaaf diisa kutachiisuuf deemutti bowwoo ta'uun ammas karaa biraa tattaaffii gochuudha. Maaliif kaayyoon inni guddaa waan diinni fide sana hin fudhadhu jedhanii argamuudha. Kana malees sirni cunqursaa fi gabroonfataa gara jabeenya caaluun nu fixa jedhanii warri ilaalan dhaqanii diinatti akka kennachuu gabrummaa sanaaf immoo umurii dheeressuu ni danda'u. Warra didan kuni hin yaaddeessu. Isaan yoo haalli mijate warra dhufan ijaa ta'aniif yeroo hedduullee yeroo isaanii irratti hin guban. Kan warri diddaa gaggeessan irratti yeroo isaanii guban
qaama laafaa mootummichaa akkaataa itti seenanii fi karaa sanaan akkaataa injifannoo irratti argatan irratti xiyyeeffatu. Bakka tokko tokkotti qabsoo uummataa kana sadarkaa dammaqiinsaarraa kaasanii fincilaatti ceesisuuf sababa adda addaan yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Keessaayyuu keessa hojjetama yoo ta'e dhuguma yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Kan akka qabsoo Oromoo immoo sababa lamaaf keessa dhoksaan hojjechuun ni danda'amu. Sababni isaa karaa tokkoon qabsoon Oromoo qabsoo hidhannoo gaggeessaa jira. Karaa biraan uummati sadarkaa sana bira darbee sadarkaa callisuu bira darbee tarkaanfii warri fudhachuurra jirantu jiru. Kanneen tarkaanfii kana fudhatan yeroo adda addaatti ifatti hidhamuun, ajjeefamuun akkasumas akka biyyarraa baqatan taasifamuun ni mul'ata. Warri boodarraa hafan immoo harkaa fuudhanii waan sana tarkaanfachiisuu irratti adeemuun immoo hojii biraati. Kanaaf itti fufinsaan hojiin hojjetamu diddaa keessaa qaama tokko ta'eetu mul'ata. Bakka kaanitti immoo kan abdii kutatan gananii yeroo diinatti galan ifaajee namatti dabaluu danda'u. Innis hedduu nama yaaddessu. Abdii kutattoonni, ayyaallattoonni akkasumas jilbeeffattoonni yeroo hedduu qabsoo gananii akka deeman ni beekama. Warra har'a biyya bulchan warra wayyaanee irraa guyyaan injifannoo gaafa ga'ee jirutti namoonni gananii mootummaa dargiitti harka kennan akka turan beekamaadha. Warra Eertiraa har'a biyya isaanii bulchan irraa yeroo isaan injifannoo irra ga'anii qabsoon isaanii hudhaa ishii dhumaarra ga'ee jirutti kanneen gananii diinatti harka kennatan hedduudha. Kun qabsoo kam keessa yuujaa jiruuf nama yaaddessus hin dhiphisus. Yeroo kamuu jilbeeffataan sodaataan harka kennataan qabsoo ganee keessaa ba'uun ni danda'a. Ganee immoo hin dhiisu. Ganee ba'ee waltajjii adda addaa argate irratti ba'ee ololaa fi afaan faajjii oofuu malee hojii biraa hin qabu. Kanaaf inni kun warra qabsootti jiran ni jabeessa. Otoo ati hin jirtu ta'e, otoo ati hin hojjettu ta'e eenyuyyuu garagalee si ilaalu jaa ta'eef qabsoo keetiif isaan kun akka mi'aatti yookaan akka soogiddaatti ilaalamu. Kan qabsoo kee mi'eessan kanneen si keessaa ba'aniidha. Kanneen si keessaa ba'anii si balaaleffataniidha jedhu warri qabsoo gaggeessan. Qabsoon tokko jabinni isaa kan mul'atu kanneen qabsoo sanatti duulan baay'achuudha. Haa ta'uti qabsoo sana hunduratti tarkaanfachiisuun kanneen irratti duulan sana tokko tokkoon laaffisuun immoo dirqama qabsoo sanaa ta'a. Egaa akkas ta'ee akkamiin uummata gurmeessanii gara galii barbaadaniin ga'uun immoo danda'ama. Gaaffiin jedhu namoota sammuu isaanii keessatti dhalatu ni danda'a. Diddaan uummataa yoo milkaa'e bu'aa guddaa akka qabu beekamaadha. Yeroo duraatiif namoota muraasaan eegaluun garuu yeroo kamiyyuu ta'e waan hin oolleedha. Uummata miliyoona si'a tokko walitti qabanii haasofsiisuun waan hin danda'amneef namoonni muraasni bakka jiranitti walitti dhufuun waan wayyuu fi akkamitti akka hojjetamu hojjechuutu irra jira. Oromoon kana yeroo hundaa yeroo mammaaku namni maal haa taanu jedhu waan ta'uun dhabuu jedha. Kanaaf namooti muraasni walitti dhufanii haala diddaan kun itti gaggeeffamu haala mijeeffachuudha. Akka uummataa hedduu dabalatuuf immoo tooftaaf tarsimoo hedduun of ijaaruu, wal ijaaruu fi wal gurmeessuun dirqama ta'a. Hiriira, mormii fi fincila akkasumas diddaa addaa otoo ittiin qophaa'in qopheessanii yeroo baay'ee miidhaansaa kan caalu ta'uu danda'a. Yeroo mootummaan sun laafee bosbosetti garuu hojii bu'aa qabeessa fiduu danda'a. Waan hundaafuu yeroo jalqabaaf otoo ittiin qophaa'in, otoo hin gurmeessin, otoo hin ijaarin, otoo kan dhaalu qopheeffatiin qabsoo gaggeessuun miidhaa fiduu danda'uuf kanarratti of qopheessuun barbaachisaadha. Itti qophaa'u kan jedhamu kun maalidha? Yeroo akkasiitti poolisoota akkas goona, humnoota tikaa akkanatti gowwoomsina, hojii keenya immoo bifa kanaan gaggeessina, to'annaan oonu irratti baay'ate warra kan akkatti dhofkanna,
warra kaan immoo yoo isaan qabaman isattaan nutu fudhata jedhanii waan kana wal qabatu mari'achuu fi haala lafa keewwatanii hojjechuun namarra jiraata. Akkuma nuti mari'annu akkuma warri didu mari'atu warri kaanis warri isa dura dhaabbatan ijaa mari'ataniif iccitii ofii immoo eeggachuun barbaachisaadha. Deeggartoota hedduu akka malee dhaanamuu akka malee hidhamuu fi raarfamuu akka danda'an dursanii beekanii of qopheessuun qabsoo dhiigaan dhufu qabsoo aarsaa guddaa nama baasisu ta'uu beekanii itti qophaa'uudha. Hiriiraaf diddaa tokko booda hidhaan akka jiru, hidhaa booda hiraarsaaf reebicha akka jiru, sana booda adabamuun akka jiru beekanii waan sanaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Injifannoo argachuu qofaa otoo hin ta'in injifannoo sanallee akkaataatti to'atan, injifannoo sanallee akkaataatti bu'a qabeessa taasisan irratti fageessanii ilaaluun namarra jiraata. Qabsoon uummataa yeroo gaggeeffamu uummati kaan mootummaa sana jaalatee otoo hin taane jeequmsi yoo dhufe qabeenya koon dhaba nageenya koo booraa jedhee waa yaadda'uuf diinatti harka kennachuu fi hirkachuu filachuu mala. Akka sanan taaneef warri diddaa gaggeessan naannoo isaaniitti wal ijaaru, uummatarraa abdii argachuu, uummata akka isaanirraa abdii argatu gochuu, hattoota, saamtotaa fi kashlabboota sirneessuu fi namoota dhimmoota kana to'atan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kana yeroo baay'ee hayyoonni qorannoo gaggeessan maal jedhuuni haala naannoo ofii dhuunfachuu danda'uun namarra jiraa jedhu. Nagaa ofii eegsisuu, qabeenya uummataa tiksuu, nageenya uummataa tiksuu, kanneen uummata miidhan immoo uummatarraa eeguun warra diddaa gaggeessurraa ni eegama. Mootummaa buqqisuu duwwaa otoo hin taane mootummaan sun gaaf buqqa'e nagaaf tasgabbiin akka hin dhabamne irratti hojjechuu namarra jiraata. Hojiin manaa hedduu warra diddaa gaggeessan akka eeggatu beekamaadha. Hojii warra diddaa gaggeessanis diddaa gaggeessuu fi sana raawwachiisuu waan ta'eef hojii manaa kana tolchanii hojjechuun isaanirra jiraata. Qindeessitooti walitti haasa'uun mari'achuun falmii gurguddaa kan ilaaf ilaamee irratti hundaa'e taasisuun waan tokkorra ga'uun waan irra ga'ame immoo jabeessanii eeguu naamusaa fi sirna isaatiin hordofanii hojjechuun waan namatti kenname raawwachuun iccitii ofii eeggachuun saganteeffatanii hojii sana galmaan ga'uun kutannoo warra diddaa gaggeessurraa kan eegamudha. Waan hojjetamu yoomii fi maaliif akka hojjetamu karoora diddaa baafatanii qindeeffatanii isa keessatti hojjechuun namarra jiraata. Haala akkasiitiin hojiin yoo hojjetame qindoominaan yoo gaggeeffame waan hojjetamu xiqqoos ta'u guddaa bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a. Fincilli diddaa gabrummaa Oromoo yeroo adda addaatti gaggeeffamaa jiru bu'aa adda addaa argamsiisaa dhufe. Miidhaan inni geessises akkasuma. Haa ta'uti wanti nuti naalle gara jabeenya mootummaa abashootaa walitti taananii dhufanii Oromoo irra qubatan ifatti saaxileera. Kun uummata biratti akka beekamu godheera. Uummata Oromoo fi abashoonni har'a haala walitti araaramuu hin dandeenye irra ga'aniiru. Abashootannaa jennu dhalattoota abashaa jechuu keenyaa miti. Abashootannaa jennu kanneen mootummaa sana dhaalanii irree qawweetiin uummata keenya miidhanidha. Mootummoota abashaa fi mootummaa Oromoo gidduu dallaan guddaa ijaaramaa akka jiru ifatti mul'ateera. Kana walitti araarsuun kan danda'amu nagaa Oromoo tiksuudhaan, nagaa Oromoo deebisuudhaan, bilisummaa Oromoo mirkaneessuudhaan, abashoonnis waan daangaa darbanii Oromoo irratti raawwatan sana dhaabuudhaan nagaa fi kabajaan yoo waliin jiraatan qofaadha. Kaayyoon diddaa gabrummaa Oromoos dhimmoota kana raawwachiisuudha. Oromoonni ammaan booda qabsoo dhaalanis Oromoonni amma qabsoo dhaallee jirrus waltaanee kana raawwachiisuuf fuulduratti tarkaanfanna. Yeroon kan tarkaanfii hidhannoon keenya hidhannoo bilisummaati. Sammuun keenya sammuu bilisummaati. Dheebuun keenya dheebuu bilisummaati. Qaamni keenya qaama bilisummaati. Sammuu hin bir'anneen haa qabsoomnu ni bilisoomna. Daandii ragabaa.